بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركان صلاة جتون جلقب مالي. أركان صلاة جتون دلقا صلاة كيسة دلقا مكيستي نمني توكو بيكاس ديسي دوغونغورانيس ديسي صلاة نساء كجلابة دو جتشولا. نمني توكو صلاة كيستي بيكا دقاتي takki ammoo dagatee dhiisee beekaa dhiisee haala kamiinuu dhiifnaan salaanni isaa kabaduudha. Arkaanni salaataa kun 14. Isaanis maal fa'a? Tokkoffaa dandeettii wajjin dhaabachuu. Kana jechuun maali? Alqiyaamu ma'al qudra. Namni dhaabatuu danda'u dhaabatee salaatuu jechuudha. Osoo dhaabatuu danda'an salaata waajibaa yoo kataa'anii salaatanii salaanni nama jalaa badaa jechuudha. Tokkoffaan isa lammaffaa takbiiraa ihraamaa yookaan takbiiratul ihraam Allahu akbar jedhanii salaatatti seenuu. Namni tokko Allahu akbar jedhee yoo salaatatti hin seenini salaanni isaa hin hidhamne salaanni isaa ni baddii jechuudha. Sadaffaan qiraa'atul faatihaa suuraa faatihaa qara'uu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaan arrahiim ilaa akhirihi ka jiru kana suuraa faatihaa qara'uu. Afraffaan rukuu'a bu'u jilba qabachuu jechuudha. Shanaffaan rukuu irraa ol jechuu. Rukuu bu'anii jilba qabatan irraa ol jechuu. Jahaffaan yeroo jilba qabataniitiin jilba irraa ol jedhan kana qaxxi jedhanii dhaabachuu. Akka bu'aniin akka ol dhaabataniin sujuudaaf lixanii jechuu. Erga sujuuda irraa ol jedhanii takkaanii dhaabatanii jechuu. Torbaffaan as-sujuudu alal a'daa'i sab'a yookaan qaamota torban irratti sujuuda gochuudha. Qaamonni torban kunniin maal fa'a? Tokkoffaani fuulaa fi yookaan kallachaa fi funyaan walirratti tokko. Namni tokko kallachi isaatii fi funyaan isaa yeroo sujuudaa lafa tuquu qabaa jechuudha. Tokko isaa lammaffaan harka lamaan harki lamaan harki tokko shanacha jechuudha. Inni tokko kuunis tokko waliin lama kaan wajjin sadii jilba lamaanii afur shanii quba miilaa lamaanii 6-7 kanniiniin lafa tuquu qaba. Qaamota torban kanneen irratti sujuuda gochuudha. 8ffaan sujuuda irraa ol jechuu. Erga sujuuda bu'anii sujuuda irraallee ol jechuu barbaachisa. 9ffaan jidduu sujuuda lamaanii taa'uudha. Aljuluusu bayna sajdateen. Yeroo sujuuda tokko erga bu'anii achi booda sujuuda tokkorraa yoo ol jedhan haga sujuudni kun dhufu jidduu sujuuda kanaa taa'uudha. 10ffaan axxuma'aniinatu fi jami'i dhaalika. Dalagaalee salaata keessatti salaatamu kanneen hunda keessatti osoo hin jarjarsiin osoo hin ari'iin suuta jedhanii xuma'aniinaadhaan yookaan ragaa jedhanii suuta jedhanii oofuudha. 11ffaan qiraa'atu tashahudii yookaan attahiyyaata yookaan tashahuda jechuudha. Attahiyyaata qara'uu jechuudha. Inshaallah isoo isin barbaachise viidiyoo addatti isinii hojjedha. 12ffaan tashahuda qara'uudhaaf taa'u. Teessuma dhumaa jechuudha. Salaata gara dhumaa irratti tashahuda qara'uuf jedhanii taa'uu. 13ffaan at-tasliimataani salaama lamaan baafachuu. Bitaa mirgatti salaama lamaan baafachuudha. 14ffaan at-tartiibu tartiiba isaatiin dalaguudha. Dalagaalee dalagan kanneen hunda tartiiba isaatiin dalagu. Fakkeenya faatihaa erga qara'ee booda achi booda yoo danda'e waan biraa taansa jilba qabata. Jilba osoo hin qabatin sujuudaaf hin lixu jechuudha. Tartiiba isaatiin deemaa tartiiba kana balleessuu hin qabu jechuudha. Wanti hubatuu qabdan asirratti maalidha? Ulamaa'iin gariin mazhaba garii irratti salawaata nabiyyi irratti buusu sallallahu alaihi wasallam arkaana salaataa keessa galchan. Ulamaa'iin kan biroo kan hin galchine illee ni jiru. Hundattuu salawaata illee buusuu hin dagatina. Akkaataan salawaata itti buusanis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad jedhanii hanga xumuraatti qara'uudha. Arkaanni salaataa 14 ka jedhamanii beekaman kanniini. Inshaallah yeroo biroo barnoota haala bareedaa ta'een kallattii kanaan isinii dhiyeessa. Barnoota akkanatti barachuu barbaaddan subscribe godhaatiin barnoota keenya hordofaa isiniin jedha. Nagaan ta'a. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Waan isiniif hin galin koomentii irratti gaafadhaa.